Tikeetii xiyyaaraaf riippoortii yookaan immoo waajjira daandii qilleensaa deemuun nu barbaachisu weebsaayitii isaanii ethiopianairlines.com fayyadamuutiin filaayitii buuk gochuun ni danda'ama. Innis buukiin filaayitii gosoota filaayitii jiru waan way, round trip, stopover fi maltiisiitii kan jedhaman isaan keessaa tokko filachuutiin galmaa'uun ni danda'ama. Fakkeenyaaf waan way yoo ta'e eessaa meessaatti departure date fi guyyaa itti deemamu guutuun akkasumas immoo amma paasenjarii yookaan baay'ina paasenjarii fi kilaasii tikeetii kunnu innis immoo biizinasii fi ikoonoomii kilaasii jedhama. Sana booda filaatii keessa sarchii goonee guyyaa barbaannutti filachuu ni dandeenya. Inni itti aanu erga filaayit hundumaa guunnee kaffaltii haala ittiin kaffalluudha. Kaffaltii keenya immoo onlaayinii fayyadamuutiin tajaajiloota baankii garaagaraa yoo kan biyya keessaa ta'e filannoon muraasni jiru akkasumas biyya alaa yoo ta'e immoo jiru. Erga gosa taa'umsaa yookaan available siitii filannee booda kaffaltii keenya raawwanna. Sana booda guyyaa fi sa'aatii jedhametti balalii keenya taasisuu ni danda'ama jechuudha. Guutuu isaa yeroo dhiyootti qabannee dhiyaanna. Hordofaa affeerraa keenya fayyaa ta'aa.